Hayi WhatsApp akkam nagaa keessaniif jirtu paartii tokkoffaa isiniif hojjetee ture. Maatii kutaa sagaleeti. Akkuma jedhame baay'ee waan das nama jedhu natti fakkaata. Akka hubattanis abdiin qaba. Inni biraa meetarii inni isin hin galle yoo jiraate eksersaayisii kana yoo isiniif hin galin dura nuuf hojjettaniiti naaf barreessitanii jechuudha koomentii jalatti. Isa sana viidiyoo sana sirriitti ilaalaatu eksersaayisii kana hojjedhaa. Amma qaxxituma gara isa kanaatti darbinaa jechuudha. Akka tuqaa sadii the notation of the set. Notation yookaan itti bu'ee jechuudha. Akka notation jechuun itti bu'ee itti bu'eeleen toota meeqatu jira? Tokkoffaa irratti empty setidha. Inni lammaffaan infinite setidha. Inni sadaffaan immoo infinite setidha fi finite setidha jechuudha. Empty set tuuta duwwaa jechuudha. Finite jechuun immoo tuuta bakka itti dhaabbatu qofa jechuudha. Fakkeenyaaf 2 hanga 10 yoo jenne lamarraa ka'ee meeqa dhaabbata? 10 dhaabbata jechuudha. Inni sanii maal jennaani? Finite setidha jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf lamarraa ka'ee itti fufuu jenne immoo infinite jechuudha. Empty set jechuun tuuta duwwaa jechuudha. Tuuta duwwaa jechuudha. So erga akkanaan gana jennee mee fakkeenyaaf itti haasofnu tokko isaanii ilaallu. Empty set tuuta duwwaa jechuun maal jechuudha? The set which does not contain the element is called empty set yookaan void yookaan null set jennaan jechuudha. Null setidhaa fi void setidhaa fi empty set jechuun tokko jechuudha. Tuuta duwwaa jechuudha. Tuuta not contain any element jechuudha. Elementiilee tokko kan qabne jechuudha. Fakkeenyaaf tuutni akkanatti A, B, C of keessaa qabu amma elementii meeqa qaba? Akka 2, 3 of keessaa qaba jechuudha. Tuutni immoo akkanuma jee jiru maal jechuudha? Fakkeenyaaf akkanatti tuuta duwwaa jennaan jechuudha. Tuuta duwwaa kan jennu the set the empty set denoted by mathematical akka seera mathematiksiitti gisee barreessinu empty set jennee gisee barreessinu bifa kanatti barreessina jechuudha. Bifa kanaa fi bifa kanatti yookaan akkana yookaan akkanatti barreessina jechuudha. Clear? Isinii galee jira jettee yaadda. Mee fakkeenyaaf example ana ilaallu. Let A is n wal gaxanii ta'a x such that 1 takka aan kuni qixa ta'a xin such that jenna takka irra xiqqaa xaatii ammas irra xiqqaa lamaatii haa jennu. Takka irra xiqqaa lamaatii lakkoofsi tokko kan x jedhamu represent bakka bu'aan yoo takka irra xiqqaa takkaatii fi irra xiqqaa lamaa ta'u x san maal ta'a? Element of natural numberidha. Elementii maatii eenyuti? Maatii yookaan elementii eenyuti jechuudha? Natural number lakkoofsa uumamaatii jechuudha. Akkam jechuudha? Then A is the empty set jennaan jechuudha. A is empty set. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokko takkarra xiqqaa kan lamarraas xiqqaa eenyu xaatee isaan lamaan jidduutti argamu jechuudha. Lakkoofsi maal natural number ta'e ni jira? Saniifuu hin jiru jechuudha. Maal jennaani? Empty set jennaani jechuudha. Tuuta hin jirre jechuudha. Fakkeenyaaf akkana jechuun fakkeenyaaf ilaala. Lakkoofsa tokko tuuta A ta'ee tuuta A inni lakkoofsichi tuuta A irra xiqqaa takkaati irra xiqqaa lamaati garuu takkaaf lama jidduutti argamaa jechuudha. Lakkoofsi lakkoofsa elementii natural numberii. Lakkoofsi natural numberidha. Takkaa fi lama jidduutti argamu ni jira? Hin jiru jechuudha. Takkaa lama jidduutti lakkoofsa natural ta'e hin jiru jechuudha. Empty setidha ta'a jechuudha. Maaliif? Because there is no natural number between 1 and 2. Lakkoofsi natural number lakkoofsi uumamaa takkaa fi lama jidduu jiru hin jiru jechuudha biraa. Kana jechuun lakkoofsi hin jiru jechuu miti. Lakkoofsi uumamaa takkaa fi lama jidduu jiru natural number jennee barreessinu sun takkaa fi lama jidduu jiru waan hin jirreef maal jennaani? Empty set jennaan jechuudha. Finite fi infinite ilaallu.
definition kana. The set which the contain definition the number of element is called finite jennaan jechuudha. Defined number hanga ibsamuu danda'u jechuudha. Lakkoofsa hanga ibsamuu danda'u fakkeenyaaf 2 hanga 10 jennee yookaan 2 hanga 10 ibsuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsa akkasitti ibsuu dandeenyu maal jennaani? Finite dha jennaan jechuudha. A set which not finite called infinite jechuudha. Lakkoofsi ibsuu hin dandeenyu maal jennaani? Infinite dha jennaan jechuudha. Not contain called ibsuu hin dandeenyu lakkoofsa hanga inni ibsuu hin dandeenyeen infinite jennaan jechuudha. Ibsuu dandeenyeen ammoo finite jennaan jechuudha. Kan jirren ammoo empty set jennaan jechuudha. Akkasitti gaafadha. Identify the following is a set. The set is finite or infinite. Sal fakkeenyaaf finite fi infinite jennee itti baasudha. The set natural number up to 10. Fakkeenyaaf lakkoofsa naturalidha. Lakkoofsa natural numberidha hanga 10. Hanga 10 jennu takka 2 3 4 5 jennee 10 irra dhaabna jechuudha. Saniif maal jennaan kun immoo finite dha jechuudha. Finite dha jechuudha. Sanii galee finite dha jechuudha. Inni lammaffaadha immoo inni lammaffaadha. Biirratti maal jaa? The set is the contain African country. Tuuta biyyoota Afrikaa. Tuunni biyyoota Afrikaadhaa maali jechuudha? So is infinite. Finite limited jechuudha. Lakkoofsa hanga murtaa'aadha jechuudha lakkoofsi biyyoota Afrikaadhaa. Biyyoota 54 qabdii miti. Takkaa ka'ee hanga 54 waan ta'eef ni beekamaa jechuudha. Ashii sirratti maal jaa? The set of whole number. Lakkoofsa hundaa. Tuuta lakkoofsa hundaa. Lakkoofsi hundaa meeqa irraa 0 irraa eegala. 0 irraa ka'ee itti fufaa mire. Saniifuu maal ta'a? Infinite dha jennaan jechuudha. Finite dhaa fi infinite kanumaa jechuudha. Not wanna jettuun liqeetti dubbisa. Not jechuun the number of element of the set A is denoted by number jechuudha. Inni tun maal bakka buuti? Lakkoofsa bakka buuti jechuudha. Number A lakkoofsa A dha jechuudha. For instance, the above example 2A dha miti 2N isii jennu maal jechuudha? The number of A qixataa 10 jennaan jenneeni read as kana jennee dubbifna. As the number of element of the set A. Lakkoofsota elementii A ta'anii jechuudha. Isii dubbifnu jechuudha. Akkas jennee dubbifnaa jaa. Exercise kana isin hojjedhaa isa duraa checkootan jeeti yoo feetan isin hojjedhaa waqtii viidiyoo biraatiin. Identify the empty set in the list below jaa. Empty set kana armaan gadii identify godhi empty set dha. Fakkeenyaaf A irratti kana jaa. Laal lakkoofsota x dha jaa. X sajdaat elementii A dha ta'ee x bakka bu'ee x'n kun bakka lakkoofsanii bu'ee jechuudha. Lakkoofsni eenyudha? Elementii natural numberii lakkoofsa uumaati. Akkasumas 5 irra xiqqaa x'ti. X'n irra xiqqaa 6ti. Fakkeenyaaf lakkoofsi 5 fi 6 jidduutti argamu lakkoofsa natural numberii ta'e ni jira jechuudha. Ni jira jechaa jiran immoo ni jira hin jiru. Maaliif 5 jennee 6 jennee jechuudha. Lakkoofsi natural lakkoofsi bakka irratti hundoofne la. Wanni nuti irratti hundoofnu maalidha? Wanni nuti irratti hundoofnu isa kanaa jechuudha. Isa kana irratti hundoofna jechuudha. Lakkoofsi nuti irratti hundoofnu isa kana jechuudha. Isa kana dubbachuu jira amma. Waan biraas ilaa jee jiraachuu mala. Integer numbers yoo ta'u rational numbers yoo jee ni hima jechuudha. Natural lakkoofsi natural dha maal ta'a? Takka 2 3 4 akkas jecha waan deemu jecha lakkoofsi 6 fi 5 irra xiqqaadha. Hajaa irraas xiqqaadha. Hajaa fi 5 jidduu jiru ni jira jechuudha. Waan biraati miti. Lakkoofsa naturalii ta'e hin jiru jennaan jechuudha. So B is equals to 0. B'n qixataa 0 dha. Lakkoofsi immoo fakkeenyaaf 0 is number. Saniifuu maal jennaani? Not empty set jechuudha. Empty set tuuta duwwaa jechuun 0 as keessa yoo jiraatte maal jennaani? Not empty set jechuudha. Empty set miti jenneetiti himnaa jechuudha. Isin galee 0 yoo bakka san keessa jiraatte empty set miti jechuudha. Maal jennaan immoo empty set miti. C is the set of odd numbers.
tuuta lakkoofsota maangooti jechuudha. Tuuta lakkoofsota maangoo. Lakkoofsi maangoodha takka, 3, 5, 7 maangoodha jechuudha. The number is divisible by 2. Isaanota lamaaf hiraman saniitii jedha. Isaanota lamaatiif hiraman amma fakkeenyaaf ni jiranii. Lamaaf hiramu tuuta lakkoofsa maangoo ta'ee natural numbers lakkoofsa maangoo warri ta'an divisible by 2 warri lamaa hiramu ni jira. Fakkeenyaaf takka lamaan hiramte ni hiramtu, 3 lamaan hiraman ni hiramu. Haftee waan qabu jechuudha. 5 ni hirama, 7 ni hirama ni hiramu. Saniif maal jennaani? Empty seetii jenna jechuudha. Bifa kanaanii himnaa jechuudha. Si maal jee lakkoofsa odd numberii ta'e kan lamaa hiramuu jiru. Lakkoofsi odd numberii ta'e lafaa hiramuu hin jiru. So D irratti maal jaa? D is equals to tuuta duwwaa jechuudha. Akkana yoo ta'e maal jechuudha? Empty seetiidha amma. Akkas jennee ibsina jechuudha. Lammaffaa the following set is infinite or finite jeetta baasidha. Tuuta armaan gadii finite jedhamu infinite dha jiiti addaan baasii jira. The set all integers integerii hunda jedha. Fakkeenyaaf integerii lakkoofsa integeriidha -2, -1, 0 jechaati 1 akkasicha isinitti fufa isinitti fufa. Saniif maal jennaani? Warritti fufa maal jennaani? Maal jennaani? Infinite jennaan jechuudha. In infinite itti fufaadhaa jechuudha. Infinite jennaan. The set day in the week tuuta lakkoofsota torbeedha. Lakkoofsi torbeedha hangam jechuudha? Takkaa kaasee hanga torbaa waan jiruuf maal jennaani? Finite jennaan jechuudha. X such that X is multiple of 5 lakkoofsota baay'ataa 5 takkaaf ni hirama. Takkaan 5 baay'atu takka 5 baay'ata 5 bakka 2 5 bakka takka 5 5 bakka 2 10 5 bakka 3 15 akkas jechaatti deema jechuudha. Saniif maal jennaani? Infinite dha jennaan jechuudha. Kanaanis maal jennaani? Infinite jennaan jechuudha. Maaliif itti fufaa deema jechuudha. Baay'ataan 5 lakkoofsi baay'ataan 5 X'n kun laal lakkoofsa bakka bu'a. Lakkoofsota baay'ataa 5 deddeebi'aa deeman jechuudha. Akkas jechuu bakka bu'eeta. So akkana bakka kanaan irratti hojjettanii gaaffiilee isii lamaan tana isiniif hindiisa ni hojjettu jechuudha. The prime number maal akka ta'eef isa kanaas ni hojjettu jechuudha. Eshi equivalent amma equalii fi equivalent fi universal set fi subsetiidhaa fi proper subsetiidha laallaa jechuudha. Isaan garuu hunda laalleetti boqonnaa kana hanga ta'etti goolabnaa jechuudha. Equal set jechuun tuuta walqixaa jechuudha. Tuuta asiinis tuuta aatii jira, asiin tuuta baa jira fakkeenyaaf. Tuutni baa walqixanii ta'a, tuuta aatii kan jennuun maal jechuudha? Equal set jechuudha. Tuuta walqixaa qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti asitti tuttuqaan dura kana jirte haa jennu. Fakkeenyaaf tuttuqaan akkana jirti haa jennu fakkeenyaaf. Tuttuqaan akkana jirti. Tuttuqaa takka 2 3 4 jira jennu qixa ta'a jennaan. Asii takka 2 3 4 5 jira jennu. Asii takka 2 3 4 5 jira. Asii 5 jira. Tuutni kun maal jechuudha? Asiis tuuta tokko jira. Tuuta garee tokko tokkodha. Asiis tuuta garee tokko tokkodha. Saniif maal jennaan? Tuutni kun equaliidha jennaan. Tuutota walqixaa jennaan jechuudha. Afiiman akkana jechuudha. Walqixaa jechuudha. Two set A and B to be equal if and only if they are exactly the same or identical element. Exactly the same. Sirriitti warra wal fakkaatuu fi maal yoo ta'u identical amaloota wal fakkaataa kan qabaniidhaani tuuta wal qixaa jenna. Amalli isaaniitis isaanis wal fakkaataa ta'uudha qaban tuuta wal qixaa jechuudha. Amalli isaaniitis elementii isaaniitis gosti isaaniitii fi isaanillee the same ta'uu qaba. The same jechuun wanta wal fakkaataa jechuudha. Garaagarummaa hin qabne nuti difference hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu example. Let gareen A tuutni haadha takka 2 3 takka 2 3 4 jennaan. Tuutni baadhaa immoo takka 2 3 4 takka 2 3 4 jennee jirame akkam jedha. Then A is equal to B yoo jenna the set A is A and the set B are equal. Maaliif? Fakkeenyaaf yoo jecha deemnee takka akkasii ni jirti asiin ni jirti. Yoo ijaafatanii takka 2 3 4 5
as keessa warri wal fakkaatu silaa amma 8 as keessa kaa'ee hin ta'u jechuudha. Maaliif identity ta'uu qaba. Isaan kun wal fakkaachuudhaaf qaban. Fakkeenyaaf garaagarummaan takkumaatutu lakkoofsa as keessa jiru takka. Inni wal qixaasi takka as keessa jirti as keessa jirti lama as keessa jirti wal fakkaataadha jechuudha. As keessa jirus elementii as keessa jirtu as keessa jirtu wal fakkaataadha jechuudha. Yoo haa keessa kaa'ee amma jijjiiree afur wal qixa ta'e isaan lamaan wal qixa afur kan hin ta'u jechuudha. Okay, equivalent. Equivalent two sets A and B equivalent if and only if one to one correspondent between two sets jechuudha. Right mathematical akkana barreessine. Akkana goone jechuudha. Yoo akkana barreessine jechuudha. Mee fakkeenyaaf ilaallu. Observed two finite A and B is equivalent. Finite jechuudha dhaabbataa kan ta'e equivalent finite seetiin seetiin lama finite dha yoo jennu equivalent dha jechuudha. Seetiin A fi B finite kan ta'e equivalent jennee yaamna jechuudha. If and only if they have equal numbers of element and we write mathematical identical dha miti dirqama wal fakkaachuudha qaban equal numbers dha. Number bicha baat equivalent jechuun kan wal qixuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf keessatti A B C jira jennuuni tuutaati. Tuutni baadhaa qixataa takka lama sadii haa jennuuni. Isaan kun akkana waliin fakkaatin malee waluma qixaa ta'an hisaabaan hisaabni isaanii waluma qixaa ta'u lakkoofsi isaanii wal qixa taanaan equivalent jennaan. Yommuu dirqama lakkoofsi as keessa jiruu fi wanni as keessa jiru as keessa jirtus wal fakkaachuu qabaa jemmoo equalidha jechuudha. Isin galee asitti numbers jala number of elementidha jechuudha. Elementiin isaanii wal qixa ta'uu qaba. Yoo elementii isaanii wal qixa ta'e maal jennaan equivalentidha jechuudha. Wal gituu danda'anii jechuudha. Equal jechuun ammoo the same ta'uu qaban wal fakkaata ta'uu qabanii jechuudha. Isin galee akkasii fakkeenyaaf consider example kana laal. A keessa maaltu jira takka lama sadii afurii jira lakkoofsaa jira. B keessa immoo red blue green jeeqa waan biraa. So kanaafuu maal jechuudha? It is equivalent. A is therefore 4 element and B is the set of 4 element. Element afur baanis element afur qaban isaniifuu maal jennaani? Tuutni baadhaa equivalent jennaan jechuudha. Equivalent isinii gala jireetii barattoota kootii akka itti gammadan ittiin qaba viidiyoon haala isin xiraata illee hin qabdu. Okay, amma gara universal set deebinu. Universal set jechuun yuudhaan bakka buutii. Universal jechuun waloo jechuun hunda hammataa ta'e jechuudha. Universal set is usually denoted by u. Yuudhaan bakka bu'aa ja'a. Which is the element all related to set. Seetii tuuta wal qabatan hunda gosoota elementii tuutaa kan wal qabatan hunda without any repetition element osoo hin deddeebinetti tuutoota wal qabatanii jechuudha. Fakkeenyaaf example kana ilaallu. Tuuta Aatii fi tuuta Baa jira. Tuutni haadhaa maali? 2 4 6 jira. Tuutni baadhaa takka 2 5 jira. Isaan kana universaalii isaanii yoo gizee baafnu maal baafne jechuudha osoo hin deddeebifne takka 2 takka isinii fuuna gizee universal goonu walitti jechuudha. A fi Baa walitti gizee universal goonu takka ni fudhanna as keessaanis 2 ni fudhanna. As keessa 3 jira as 4 ni fudhanna 5 ni fudhanna 6 ni fudhanna akkasitti oofna jechuudha. Therefore as all even and odd number are the part of natural number. Natural number hence all element is the set A and B is universal jechuudha. Universal ta'e jira A fi Baan walitti gizee dabaluu jechuudha. Maaliif lakkoofsa isaan osoo hin deddeebifne tartiibaan akkasii keenya jechuudha. Lakkoofsa keessa jiru fi as keessa jiru walitti fidnee tartiibaan gizee kaa'annu jechuudha. Tartiiba deebifne fakkeenyaaf tartiiba deebisuu gizee jennu yuuni inni goota A keessa kanaa jira B keessa kanaa jira gizee inni jiboota maal goona log fakkeenyaaf A keessa takka akkanaa jira 2 4 6 jira miti B keessa immoo takka 2 3 5 jira gizee yuuniin walii goonu maal goona takka jirti takka isaan 2 A fi B keessa bicha jiraachuu qaban jechuudha. 2 jiboota 3 jirti 3 jiboota 4 jirti 4 jiboota 5 jirti 5 tartiibaan akkasii keenyatti maal goone jechuudha. Osoo 2 tara 2 sitti deddeebifne
akkasi barreessuu qabna jechuudha. Universe jechuun A fi B gizee walitti neenuu jechuudha. Subset jechuun cita tuutaa jechuudha. Cita tuutaa jechuun the set A and B, the set A side to B subset ka jennuun tuutni aadaa tuuta cita tuuta baati ka jennuun every element of A is also element of B. Warri A keessatti argamu hundinuu B keessa yoo argame maal jechuudha? Subsetidha. Cita tuuta aan cita tuuta baati. Warri A keessa jiru every B the set B ka jennuun elementiin aadaa elementii B ti ka jennuun cita tuutaati ka jennuun jechuudha. Yoo elementiin A hundinuu elementii baate qofa. Elementiin aadaa elementii baa yoo ta'e maal jennaani? Cita tuutaati jennaan jechuudha. Akkasii jalqabnee akka maatimaatiksiitti barreessinu aan cita tuuta baatii jennee kana barreessinu. Yommuu cita tuuta saniin taane immoo mallattoo kana kana keessa gataa'inaa jechuudha. Bifa kanatti jechuudha. So example ilaallu fakkeenyaaf isinii gara leet cita laalamma tuuta aatu jira. Tuutni aadaa takka lama sadii jira. Tuutni baadaa takka lama sadii afur takka lama sadii afur jira. Set here A is subset of B or A subset of B since all number the set are found in B. Lakkoofsi A keessa jiran hundinuu B keessa ni argamanii jechuudha. Tariitti baan caaluu danda'a rakkoon qabu. Garuu immoo lakkoofsonni A keessatti argaman hundinuu B keessa jiraachuu isaanii itti baafachuudha qabna jechuudha. Subset jechuudhaaf cita tuutaa jechuudhaaf. In the above set A find subset is how many subset do you have A? A keessa seetii meeqa qabna yeroo jedhee subsetii malee cita tuutaa meeqa qabna takka qabna ji. Takka kanatti dura ni fuuta. Maal goota? Aan keenya subsetii meeqa qabaa cita tuutaa meeqa qaboo jee takka takka kophatti ni fuuta. Achi booda takkaa fi lama waliin ni fuuta. Achi booda lamaa fi sadii ni goona. Lamaa fi sadii ni goota. Takka takka kophaa ni barreessiti isaan kana tuutatti goota. Tuuta takka tuuta itti gootee jechuudha. Seetii itti gootee achi booda takkaa fi lama waliin fudhatta. Lamaa fi sadii waliin goota. Takkaa fi sadii waliin goota. Achi booda takka lama sadii ni goota. Achi booda empty seetii goota jechuudha. Isuma kana tuuta cita tuutaa meeqa qaba? Takka lama sadii afur 5 6 7 8 qaba jechuudha. Cita tuutaa saddeet qaba. Akkamitti? Fakkeenyaaf A, B, C jennuun anis isinii dalagee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf dura maal goona? Cita tuutaa A kana ni kaayyanna. Achi booda maal goona? B ni kaayyanna kanatti. Achi booda maal goona? C ni kaayyanna. Achi booda A fi B waliin fudhanna. Ammas A fi B. Achi booda B fi C. Achi booda B fi C. Achi booda maal goona? A fi A B C fudhanna jechuudha. A B C fudhanna. Achi booda maal goona? Empty seetii keenya takka lama sadii afur 5 6 7 qabna jechuudha. Takka lama sadii afur 5 6 7 8 qabna jechuudha. Isaan sadeen kana jechuudha baafne. Isinii galee akkasi keenya jechuudha. Taraa dura takka isaan lamaan ni futa. Achi booda kana lamaan, achi booda kana lamaan, achi booda isaan lamaan. Kanaa fi kana waliin. Achi booda eega tokko tokko fudhannee booda jechuudha. Bifa kanaan example kana liqii ilaalaadha. Sirriitti isinii galaa jechuudha. Okay. Anuma wajjin jiraadhaa. Na wajjin deemutti akka jirtanii natti hin qaban illee mee noota waan jettu natti baafadhaa liqiitti. Waan sadeen kana beekuun sirriitti barbaachisa. Any set seetii tuutni fedhe subset itself ifii isaatiif cita tuutaati. Tuutni fedhe ifii isaatiif cita tuutaati jedha. Qabachuu kana beerimmaan sammuu qabachuu qabdanii. Empty set is subset for every set. Tuutni duwwaadhaa cita tuuta fedheeti. Tuuta fedheetiif tuutni duwwaan cita tuutaati jechuudha. Tuutni duwwaan tuuta fedheef cita tuutaati. If A is finite with number of number element inni maal jenne numbers jechuudha. Number inni qaba jechuudha. Lakkoofsa hanga inni itti qaba. Inni jechuun hanga fedhe qaba jechuudha. Lakkoofsa fedhe ta'uu danda'a. Then the number of subset is to the power of n dha. Gartee elementii hanga inni qaba. Elementii hanga inni qaba jechuun n keenya kuni elementii hanga fedhe qaba jechuudha. Baajii akkasitti itti fuuf hanga fedhe qabaachuu danda'a.
hanga fedhe qabaachuu gizee danda'u maal ta'a to the power of n jennee barbaachisna jechuudha barbaaddanna jechuudha sabseetii gizee barbaadnu. Fakkeenyaaf as keessa elementii meeqaa jira? 3 jira jennuun. To the power of 3 jechuun meeqa jechuudha? Elementii 3 jechuun to the power of 3 jechuun meeqa? 8 jechuudha. Lama paawarii 3 jechuun meeqa? 8 jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf elementiin 4 yoo taate achi keessatti to the power of 4 meeqa ta'a? 16 ta'a jechuudha. Akkas jechuudha. Sabseetii irratti akkasitti barbaaddan karaa gabaabaadhaan yoo akka reebaan fakkaatanitti haa hubattan illee jechuudha. Akka isin yeroo jirullee abdiin qabaa amma karaa proper sabseetiitti ceenaa jechuudha. Proper sabseetiin proper sabseetii akkana barreeffama. Proper subset jechuun definition liqitti dubbisuun barbaachisaa dhaggeeffadhaadha. If A is subset aan cita tuuta baa yoo ta'e yookaan aan baa wajjin wal qixa yoo hin taane then called proper subsetidha. Laal aan cita tuuta baa ta'e garuu aan wal qixa baa miti. Baa fi baa wal qixaa miti. Wal qixaa miti yoo ta'an maal ta'e B proper subset of B jennaan jechuudha. Aan proper subsetii B'ti. Yoo aan kuni aan cita tuuta baa ta'e garuu aan kuni baa wajjin wal qixa ta'uu baate maal jennaani? Cita proper subsetidha jennaan jechuudha. Aan cita tuuta baa ta'e akkasumas aan ammoo baa wajjin wal qixa ta'uu baate maal jennaani? Proper subsetidha jennaan jechuudha. It can be right akkana barreessina proper subsetii gisee barreessinu a proper set of B jennee barreessina jechuudha. Amma example kana isin ilaallu. If A is tuutni aadha 257 tuutni baadhaa maal 257 saniif maal ta'a proper subsetidha. Maaliif aadhaa fi baan wal qixaa miti. Fakkeenyaaf 257 abbaa afurii kun sadiimi saniifuu caalee jira saniifuu proper subsetidha jechuudha. Since A is proper subset B and equal to cita tuutaati. Cita tuuta aan cita tuuta baate jechuun elementiin cita tuutaa jechuun maal jechuudha? Elementiin A keessa jiru hundinuu baa keessa jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf ni jira cita tuutaa ilaalama 257 bakka cita tuutaa ta'ee jira. Proper subsetii ta'uudhaaf immoo inni kun takkaan caaluudha qaba baan jechuudha. Akkasi. Consider B is proper subset of A not proper subset of A in above A is all proper subset. How many subset of in have? Proper subsetiin aadha meeqa qaba proper subsetii gisee barbaannu maal jennaani? Onooti proper subsetii maal jenneeni? Proper subset of A dha 257 jeemi tokko akkanas keessa kaa'anna achi booda 2 fi 5 fudhanna achi booda 5 fi 7 achi booda 2 fi 7 achi booda MPC 7 dha qaba jechuudha. Akkami note proper subsetii fi subsetiin adda. Proper subsetii keessatti wanni beekuu qabdan liqicha kasaa irratti for any set setii fedheef A is not proper subset itself. Ifii isaatiif proper subsetidha miti. Setiin tuutni aadhaa ifii isaatiif tuuta proper subsetiitii miti jechuudha. Proper subsetii ta'uu hin danda'u. Tuutni tuuta proper subsetii keessatti setiin tuutni aadhaa tuutni tokko ifii isaatiif proper subsetii ta'uu hin danda'u. Cita tuutaa ta'uu hin danda'u. Garuu immoo subsetii keessatti immoo tuutni tokko ifii isaatiif cita tuutaa ta'uu hin danda'a. The number of proper subsets maal jennaani? Inni to the power of n minus to the power of n minus 1 jenneetiti barbaadannaa jechuudha. Cita proper subsetii hangam takka fakkeenyaaf tuutni baadhaa 2 3 yoo qabaate cita tuutaa meeqa qabaa? Proper subsetii meeqa qabaa yoo jennee barbaannee fi cita tuutaa meeqa barbaannee yoo jenneen cita tuutaa hojii to the power of n dha. Proper subsetii hojii to the power of n minus 1 jennee barbaannee jechuudha. Amma fakkeenyaaf B'n equals to 2 fi takka qabaa jennuuni. Subsetii isaa barbaade hojii to the power of n jenneen. To the power of jechuun elementii takka 2 qabaa mire to the power of 2 meeqa ta'a? To the power of 2 jechuun 4 jechuudha. Proper subsetii barbaade hojii immoo to the power of 2 minus 1. To the power of 2 jechuun meeqa? 4. 4 minus 1 3.
proper subset meeqa 3 jechuudha. Bifa kanaanii hojjetamaa jechuudha. So exercise itti osoo hin dabarre akkana jaammas empty setiin jedha proper subset of any other set. Empty setiin proper subsetidha any other setidhaaf tuuta biraatillee ta'uu ni danda'a jechuudha proper subsetidhaafis empty setiin. If the set A is subset of B jechuudhaaf consider B is superset of A and baan A caaluudha qabaa jechuudha. Baan A caaluudha qaba proper subset keessatti. B is proper subset of A dha jechuudha. Nu bifa kanaan barreessina jechuudha. Akkas jechuudha akkana jechuudha. Dubbisni kuni isa kana himuu fila. So akkana jechuudha. Akka isin galu jiru leeftiin qaba. Bakka isin galatti viidiyoo irratti deebisa dhaggeeffadhaa. Viidiyoo akka isin xiraateedhaan isin gaddiisa. So amma exercise kana ilaallume. Ishi equal set equivalent neither or equal equivalent damo equivalent miti yookaan isaan lachuutii miti jeetii addaan baasii jedha. Fakkeenyaaf tuutni aadaa tuuta aadaa takka 2 3 jedha. Tuutni baadaa 4 fi 5 jedha. Amma kun maal jechuudha? Tuutni aadaa warri A kana as keessa jiraatan jechuudha. Maal jennuuna? Walqixa ta'uu qaban. Inni elementii isaatis walqixa ta'e identity isaanis wal fakkaachuu qabanidha. Bakka equal jechuudhaaf as keessa jiru hammaanis bifaanis wal fakkaachuu qaban. Equal set jechuudhaaf. Equivalent jechuudhaaf ammoo as keessa jiru kunii fi as keessa jiru kun bifti takka ta'uu baattullee lakkoofsi walqixa ta'uu qabaa jedha. Saniifuu maal jechuudha? Kuni neither equivalentidhaas miti equalis miti jechuudha. Inni tokkoffaadha lachuutii miti. Lamaanuu ta'uu hin danda'u. Inni sadaffaadhaa immoo maaliif takka 2 3 kunis takka 2 3 kun maal jechuudha? Equivalentidha jechuudha. Equivalent maaliif lakkoofsi as keessa jiru maali? Kun lakkoofsi biraati hammi isaanii wal fakkaata walqixa garuu waliin fakkaatan bifti isaanii. Equal set jechuudhaaf bifti isaa wal fakkaachuu qaba sila. Akkuma kun asitti 6 9 2 jeef kunis 6 2 9 ta'uu qaba. Equivalent jechuudhaaf ammoo asumas kunis 3 ta'uudha kunis 3 ta'uu waan fedhe haa ta'u kunis keessaa kun 3 ta'e kunis keessaa kunis 3 ta'uu bichaadha equivalentiin. Okay inni kun ammoo siin ammoo maal jennaan equalidha asii equivalentis ta'uu ni danda'a jechuudha. Diin ammoo diinilleen IJKL innilleen maali equivalentidhaas equalidhaas lachuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf irratti kan jiru x is element of whole number lakkoofsa hundaati jedhe. X is maali irra xiqqaa 5ti. Jaan ammoo x is element of x natural numberidha. X in less than or equal to 5 kun natural number lakkoofsa natural numberidha. X in irra xiqqaa waan walqixa 5ti. Lakkoofsa irra xiqqaa waan walqixa 5 jechuun 5 4 3 2 6 jechuudha. Inni kun ammoo akkana kaayan inni kun ammoo whole number jechuun 0 takka 2 3 jedha. Amma fakkeenyaaf inni kun lakkoofsa as keessa jiru meeqa jechuudha? 5. Fakkeenyaaf akkana kaayan eegi lakkoofsa hundaa irra xiqqaa 5 jechuudha. Lakkoofsa hundaa irra xiqqaa 5 jechuun 0 takka 2 3 4 jechuudha. Isaan hanga kana. Maaliiti jechuudha? Aayidha. Aayidha isa kana. Jeedha ammoo jeedha maal jee natural number lakkoofsi lakkaa'uu takka 2 3 4 5 ni hammata jechuudha. 5 mataasaa. Takka 2 3 4 5 kun ammoo takka 2 3 4 5. So maal jennaan immoo kanaan immoo equivalentidha moo ammoo kun equivalentidha moo equalidha? Isin naa deebisa ani hin deebisu. Okay. Inni biraa let us maal jaa f'n x is multiple of 30 lakkoofsa baay'ataa 30ti. Inni kun ammoo factor of 10ti. Multiple of 10 jechuudhaa fi 10 jechuun lakkoofsa adda addaa kana fakkeenyaaf baay'ataa 30
maltiple soddom bakka takka soddom lamaaf 60 akkasitti deema kun haya factor hiramaan isaa ta'u by 2 factorize gisee goote jechuudha factor by 2 5 ta'a by 2 by 5 1 so maal ta'a tokko si jiru hiramoonni isaa hiramaan kudhanii eenyu lama akkana jechuudha lakkoofsa wal qixa waan ta'eef neeyizar isaan lachuu ta'uu danda'u kun 5 kooy hiramaa jechuudha kun ammoo baay'ataa isaa jechuudha akkasi kaayyadhaati addaan baasa fakkeenyaaf maltiple jechuun baay'ataa 30 jechuudha baay'ataa 30 jechuun 30 baay'isuu takka jechuudha 30 baay'isuu 2 60 30 baay'isuu 3 90 akkasi deema jechuudha inni kaan ammoo maal jedha inni kaan maal jedha maal jechuudha so inni kaan maal jedha akkas jechuudha akkasi keenya jechuudha kudhanii immoo faaktarii hiramaan kudhanii jechuun hiramaa kudhanii jechuun okay hiramaa kudhanii jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa kudhaniif hiramuu danda'a jechuudha factor of isa kana bifa saniin ilaaltanii jechuudha hiramaa kudhanii jechuun kudhan meeqaaf hiramuu danda'a takkaaf ni hirama ammas lamaa ni hirama kudhan shaniif ni hirama achi booda mataa isaatiif hirama jechuudha akka 2 3 4 ammas baay'ataan multiple of 30 jechuun soddomaaf soddoma baay'isu takka ni deema jechuudha takka baay'ee 2 3 soddom 60 dhibbaaytu akkasichaa waan deemudha isaan lamaan gisee wal bira geesse soo kuni lakkoofsa biraati inni lakkoofsa biraadha waan ta'eef jecha neeyizar jennaan jechuudha lamaan keessa otoo hin danda'u okay lama faarratti haa dabarru gaafii effii tana ishee godhaa rakkoota kan qabu maal jaa all subset the set of h haadhaa ta'e takka 2 3 5 kajuu how many subset and how many proper subset subsetii meeqaa fi proper subsetii meeqa qabaa jaa ishee subset daasaaf jaa subsetii gisee barbaannu to the power of n dhaan barbaanna elementii meeqa takka 2 3 to the power of 3 jechuun meeqa jechuudha to the power of 3 8 dha to the power of 3 minus 1 jechuudha proper subsetiin meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha torbaa fi 8 ta'a jechuudha so isii sadaffaa isinillee yaalaadha so daqiiqaa irra isinittillee dheeresii yaada expression the following set using the symbolii tana fayyadamuudhaan proper subset and subset proper subset of b yoo equalii dha moo yoo proper subset yoo subsetii dha b subset of b yoo isa kana gisee gamana garagalchinu maal isa kanatti goona b subset yoo jenne akkanatti barreessinu b subset akkana barreessinu proper subset jenneen gisee equality immoo b equal to yoo maal jennaani a equals to b dha jennee barreessina jechuudha bifa saniin barreessanii sana yoo qixan taane akkas godhanii barreessanii jechuudha so tanaan isiniin ja'a isa kanallee yaalaadha bakka isin hin galletti kan isin hin galle isiniif hojjedhaa gaafii isin hin galle mata ergachuu dandeessanii paartii lammataa irratti takka tokko afur dalaynaa jechuudha mee fakkeenyaaf gaafii tan isiniif haa dalagu dalayneetiti addaan baanaa jechuudha isiniif ibsee jechuudha so maal jetti gaafiin dura maal jetti jechuudha gaafiin dur qaba maal jetti ishee ta'aadha maal jetti is equal to ishee simboolii kana fayyadamnee akkami keenya mee fakkeenyaaf simboolii kanneen gaafa fayyadamnee akkami keenya takka 2 3 4 takka 2 3 4 hanga 20 jira jechuudha takka 2 3 4 5 6 jira
Masaniifuu maal ta'a jechuudha. Eetu irra guddaa hamtu irra guddaadha. Baan irra guddaa haatii jennaan jechuudha. Isa kana barreessina. Inni kun ammoo natural number less than 10 lakkoofsa natural numberidha. Irra xiqqaa 9 kan jiru takkaa kaasee hanga 9 jechuudha. Inni kun ammoo takka lama sadii maal jennaani b is less to dha jennee barreessina jechuudha. Kana bifatanii barreessina. Isa kana akka jiru takka lama jedha. Kun ammoo f of x in x bakka buufate lakkoofsa tokko jira 0 irra xiqqaa taati. Amma irra xiqqaa 3ti. Lakkoofsa maal ta'e lakkoofsa intijeridhaa ta'e jechuudha. Lakkoofsa intijeridhaa ta'e lakkoofsa 0 irraa hanga 3 jidduu irra xiqqaa ta'e maal jechuudha elementii intijer nambarsii haa ta'u eenyufaadha asiinis achiin inni jira jechuudha. Akka 2 3 hanga 3ti irra xiqqaa 3 jechuudha takkaa fi 2 sirriidha jechuudha. Saniifuu maal jennaani equivalent jennaan. Akkamitti equivalent ta'e jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf lakkoofsi 0dhaa fi 3 jidduu jiru lakkoofsa kana 0 fi 0 na sirrii mire 0 fi 3 jidduu jiru takkaa fi 2 jibbota 3 as 0 jira as 3 jira akkas jechuu isaati. Iin maal qabdi takkaa fi 2 qabdi. F'inoo maal qaba takkaa fi 2 jechuudha. Lakkoofsicha lamaan jidduu jiru san. Bifa kanaan wanti qal'aadha. Uumaan jedhu yoo yaada qabaattan karaa telegiraama fayyaatiin na gaafachuu dandeessu. Wanni isin dhibe yoo jiraate bakki isin irra deebus bakki dogoggores yoo jiraatanis nama noof kolchaadhaan ja'a. Isa shanaffaallee isiniif hojjedheetiman addaan baana. Consider ja'a A is subset of B subset C subset. Find universal set isaanii barbaadu. Ilaalla immoo universal jechuun isaan kana tartiibaan barreessina jechuudha. Hanga lakkoofsa isaan kana keessaa kadhumaatti osoo hin deddeebifne jechuudha. Laal yuuniyenni goota yuuniyenni goona achi booda maal jennaani takka isa jirti takka ni jirti takka jennaan achi booda 2 achi booda 3 achi booda 4 achi booda 5 ni jirti 5 ni jirti hin jirtu 6 7 8 9 10 hin jirtu 11 maal jennee barreessina takka 2 3 achi booda 4 6 7 8 9 10 hin jirtu 11 here is universal. Universaliin isaa kana hunoo bifa kanaan barreessina jechuudha. Relate ABC using the subset. Subsetii isaanii baasii jira. Subsetiin A baacaadhaa maal jennaan jechuudha. Subset jechuun the power of n. Fakkeenyaaf subsetii isaan hundinuu related isaan waliin qaban. Isaan hundinuu waliin qaban eenyudha jechuudha. As 2 jira 2 as keessa hin jirtu 4 hin jirtu relate akka 6 isaan walii qaban hin jirtanii maal jennaan hin qaban jechuudha. Waliin related tuuta isaan hundinuu A baacaan fi using subset isaanii fayyadamne jechuudha. Ita tuuta fakkeenyaaf elementii meeqa qabanii cinni tuuta kanaa meeqaa yoo nuun jee takka 2 3 4 5 6 7 8 9 miti to the power of 9 jechuudha. To the power of 9 jechuun calculation and 2 baay'isuu hanga 9titti jechuudha. Akkas jechuudha. Yeroo lamadaa yeroo dhufnu akka isinii galallee aktiin qabaa bifa kanaan dalaganii maatisiin qal'aalidha. Ni hojjettu waan daawwattaniif galatoomaadha. Warroonni yaada keekafaa waan akkasii qabdan yoo jiraatan karaa lakkoofsa bilbilaa kanaatiin na argachuu dandeessu. 9 23 13 42 53 na bilbiltanii waan akkana sirreessii jechuu dandeessanii bakka dogongorii yoo jiraatanis dogora kiyyaas na sirreessaa hojjettee minaan jaa
galatoomaa anillee akka ijoolleen fayyadamtuu isin faayidaa argattan nin fedha. Jabaadhaan isiniin jaa.